Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii isin jecha hordoftoota kananii abbaa carraa feesbuukii, tiiktookii, yuutuubii hundumti keessan nagaa keessanii isin jecha marsaa sadaffaa baasuudhaaf jenna. Akkuma kanaan dura kan irratti hirmaatee namoota kabajaa jechuudha. Marsaa afuraffaa borganama baasna jechuudha. Borganamas akkasuma daawwachuun dagatanaas inni jechuun barbaada. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Yerootti taatee kana lakkoofna ta'a. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, kudha afur, kudha shan, kudha ja'a, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, digdama, digdamii tokko, digdamii lama, digdamii sadii, digdamii afur, digdamii shan, digdamii ja'a, digdamii torba, digdamii saddeet, digdamii sagal, soddoma. Soddomii tokko, soddomii lama, soddomii sadii, soddomii afur, soddomii shan, soddomii ja'a, soddomii torba, soddomii saddeet, soddomii sagal, afurtama, afurtamii tokko, afurtamii lama, afurtamii sadii, afurtamii afur, afurtamii shan, afurtamii ja'a, afurtamii torba, afurtamii saddeet, afurtamii sagal, shantama, shantamii tokko, shantamii lama, shantamii sadii, shantamii afur, shantamii shan, shantamii ja'a, shantamii torba, shantamii saddeet, shantamii sagal, jaatama baay'isuu dhibba tokko namoota kuma ja'a jechuudha. Bilbilli isaanii namoota kuma ja'a guutummaan isaa as keessa jira. Birrii haaraa taate yoo jiraattan lakkoofsi bilbila keessanii asirratti galmeeffamee jira jechuudha. Immoo kooyiniidha. Lakkoofsa tokko kaastee hanga kuma ja'aatti kan irratti barreeffamee jirudha. Is jaatamaan jira. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, kudha afur, kudha shan, kudha ja'a, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, digdama, digdamii tokko, digdamii lama, digdamii sadii, digdamii afur, digdamii shan, digdamii ja'a, digdamii torba, digdamii saddeet, digdamii sagal, soddoma, soddomii tokko, soddomii lama, soddomii sadii, soddomii afur, soddomii shan, soddomii ja'a, soddomii torba, soddomii saddeet, soddomii sagal, afurtama, afurtamii tokko, afurtamii lama, afurtamii sadii, afurtamii afur, afurtamii shan, afurtamii ja'a, afurtamii torba, afurtamii saddeet, afurtamii sagal, shantama, shantamii tokko, shantamii lama, shantamii sadii, shantamii afur, shantamii shan, shantamii ja'a, shantamii torba, shantamii saddeet, shantamii sagal, jaatama. Namoonni baay'een isaan lakkoofne kana yoo dhiistan booda gaafa sagantaan xumuramu yuutuubii keenya seentanii bifa kwaalitii qabuun akkamitti akka lakkaa'ame irra deebitanii ofii keessanii lakkaa'uu dandeessu jechuudha. Riisaa ofii keessan irra deebitanii gosa isaa sirrii akka ta'e maal isaa yuutuubii keenya irraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Kan irraa ta'us, kan kaleessaa ta'us, kan jee darbee ta'us yuutuubii keenya irraa argattu jechuudha bifa kwaalitii qabuuni. Kanaaf warri booda laayivii galaa jirtan yoo jiraattan achirraa daawwadhaa isin jechuun barbaada. Dhibba dhibbaan akka isheen hidhamtee jirtu ishee kana immoo lamaan olee wajjin lakkoofna. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, kudha afur, kudha shan, kudha ja'a, kudha torba, kudha saddeet, sagal, digdama, digdamii tokko, digdamii lama, digdamii sadii, digdamii afur, digdamii shan, digdamii ja'a, digdamii torba, digdamii saddeet, digdamii sagal, soddoma, soddomii tokko, soddomii lama, soddomii sadii, soddomii afur, soddomii shan, soddomii ja'a, soddomii torba, soddomii saddeet, soddomii sagal, afurtama, afurtamii tokko, afurtamii lama, afurtamii sadii, afurtamii afur, afurtamii shan, afurtamii ja'a, afurtamii torba, afurtamii saddeet, afurtamii sagal, shantama. Namoonni irra deebitanii lakkaa'uu barbaadan yuutuubii keenya irraa seenaatii booddee irra deebi'aatii lakkaa'aa jechuun barbaada. Carraa agarsiifaa ta'u deeqa lama booddee abbaan carraa eenyu nama eessaatiif ba'a, biyya eessaatiif ba'a kan jedhu wal wajjin laallachuudha. Carraa agarsiifaa ta'u.
Eenyulaata kan carraa nama biyya kamii namaas biroo nama iddoo biraa jirudha. Dhiiramoo shamaramoo jaarsamoo jaartiidha kan jedhu walii wajjin laallachuudhaan masaatiin isaa ga'eera. Marsaa sadaffaa eenyu akka ta'e itti walii wajjin laalu ta'a. Carraa tokkoffaa yeroo itti kaasnotaa carraa tokkoffaa bas tukasi sebagai dhaabadhu
Asana wadhu harka kee duwwaa akka ta'e kaameeraatti na agarsiisi. Riina dachaasiti duwwaa akka ta'e kaameeraatti na agarsiisi. Noosee dachaas kaameeraatti na agarsiisi. Isa na agarchi. Harka kee keessa na agarchi. Galchi waliin makii. Waliin makii tokko na kaasi. Tokko keessa na kaasi. Kaameeraatti na agarsiisi. Duwwaa keetii kaameeraatti agarsiisi. Lakkoofsa 2837 galatoomii gara iddoo keessatti na deebi'e. 2837 2837 Maqaan isaa Kadir Aloo. Kadir Aloo. Kadir Aloodha. Akkam nagaa jirtu? Maqaan keessan Kadir jedhama? Ani abbaa carraa bukkeedha. Carraa yaadne turtanii? Isa biyyi keessan? Bee jirtuu reemma? Mattuu jirtuu? Kanani abbaa carraa bukkeedha. Abbaa carraa tokkoffaa taatanii jirtu baay'ee gammaddan. Biidin jedha. Moo shakkitan? Yoo jiraattan gara waajjira oftanii fudhachuu dandeessu. Yoo fagoo jiraattan immoo akaawuntii keessan asumaan na ergitu jechuudha. Abbaa carraa tokkoffaa mattuu nama bureeti garuu magaalaa mattuun jiranaa jedhanii gara carraa lammaffaatti dhufnaa. Carraa lammaffaa Oke, asmara awaktu. Oke, dua ketika kamera saya bersisi, harga kisah nagarci, walin nawaki, toko nakasi kamera saya bersisi orang keti. Lakkoofsa 2017 fi 10 tokko. 2017 Lakkoofsa 2017 tokko. 2017 tokko. Lakkoofsa biyyoon eenyuuti lakkoofsa biyya alaati. Karaa lammaffaa lakkoofsa biyya alaati karaa teelegiraamii argannaa malee bilbiluu dandeenya jechuudha normaalii. Karaa carraa sadaffaa xirrifnaa. Carraa sadaffaa irraa lammaffaa nama biyya alaati garuu arsiidha fakkaata dhaloonni arsii jedheera. 20, 11, 56, 66, 38 akkasi lakkoofsichi sadumaan hin gooru akkasidha. Booda karaa teelegiraamiitti fudhachuudha. Irraa sadaffaa inni kunuu kaasaa. Irraa sadaffaa harka kee duwwaa kaameraatti na agarsiisi. Keessa galcha harka kee waliin bahi keessaa na kaasi. Waliin dha'ii keessaa na baasi waliin dha'ii tokko na kaasi. Kau kamera tu nak kersis. Nanti sih. Lakkoofsa 66. Rasa dasar lakkoofsa 66 gede tuh. lakkoofsa 66
في تليجرام نفس الشيء عمالي ما في ملكي سواك جلي كتاتي ملكي سواك جلي كتاتي سنغاني تربا سلفا ملكي سواك جلي لكو كتبا حتى بص Hello. Kam nagaa jirtu? Jira galata Rabbii. Kanani abbaa carraa bukkeen abbaa carraa sadaffaa taatee jirta? Abbaa carraa sadaffaa taatee jirta kanani abbaa carraa bukkeedha. Kanani abbaa carraa beekta miti? Abbaa carraa sadaffaa taatee jirta. Biyyi keessa? Sibboo akkaawuntii kee asumaan na ergi. Rasa dapat sibukna. Rafa ini terukasa. Rafa itu terukas. Oke, kisah nak kecil ulin nawaki, ngakas tu kisah ngakas. Wadukuf ibasadif. Wadukuf ibasadif jangan sedih, jangan fahmi. Wadukuf ibasadif jangan sedih. Wadukuf ibasadif jangan sedih. Loh, akam naguma, nagakisani, nagakisani. Kanani abbaa carraa bukkeedha. Abbaa carraa afuraffaa taatee jirta. Eessa biyyi keessan? Buraayyaa Shawaameedha. Shawaameedha. Ishii akkaawuntii kee asumaan naaf ergi. Sagantaan keenya guyyaarraa kana fakkaata. Iloo baaburaa akkasuma karaa Shawaameedha. Kan biyya alaabees jira. Marsaa sadaffaan kana fakkaata. Marsaa afuraffaa wal galma isaa sadiitti walitti deebina jechuudha. Warri yaaltan carraa gaarsiifatu galatoomaa.